kennaan nuti asitti qopheessine kuni kennaa addaati. Kennaan kun kan kennamu dubartoota gaafa abbaan warraa isaanii mana hidhaa keessatti rakkachaa ture. Mana hidhaa keessatti gaafa inni mana hidhaa jiru akkam bulee laata, eessa bulee laata, akkamitti bulchan laata, karamitti isaan geeddaran laata, har'a immoo maal keessa bulan jedhanii ciniinsifachaa rakkachaa hiphachaa turaniif haadha manaa obbo Johaar Mahammed Arfaasee Gammadaa, haadha manaa obbo Baqqala Garbaa, haadha Saamu'eel, haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa, haadha Wabii, haadha manaa Abdul Jabbaar. Isaaniif kennaa addaa akka hawaasa magaalaa Kaalgaariitiif akka qindeessitoota qophii kanaatitti qopheessinee kan ammoo goonni keenya obbo Johaar Mahammed akka itti biraan nu ga'u abdii isatti kennannaa galatooma. Dhiifama guddaa kennaan kunis warqii mormaatii hunduma isaaniitiifuu haadha manaa warraa obbo Johaariif Arfaaseedhaaf Oromoo kan jedhu tolchisiisnee haadha manaa Abdul Jabbaariif Abdul Jabbaar kan jedhu haadha manaa Hacaaluutiif Haacee kan jedhu haadha manaa obbo Baqqalaatiif immoo Oromiyaa kan jedhu warqee mormaa harka isaaniitiif tolchisiisnee hamileen keessan laafaadha mee hamileen haa banamu. Kana fakkaata kennaan isaan arfaniitu wal fakkaata waan ta'eef banuun ni barbaachisaa? haa banamu. waluma fakkaata. kan aadde Arfaasee haadha Oromooti. kennaa haadha Oromoo kun ammoo kennaa haadha manaa abukaatoo Siraa Abdul Jabbaar Rabbi rahmataa godhuufi kun immoo kan haadha manaa artistii kenna kan jaalannu kan nu jalaa wareegame obbo artist Hacaaluuti. kiyyaadhaaf kan qophaa'e jechuudha. galatoomaa bulloo bakka taa'u nuus midhaame. martuu as keessa jira akkuma as keessa jira isatu nu afoo dhaabate malee biyyatti asii fuula gammoo isinitti meera rabbii tokkocha sodaa walii caqasa rabbii jedha lachuu irraa baan lachuu foonkiin gara wal finnuun qabnuu filis rabbumaa jedhaati wala foon dhaabatina rabbii jedhaati rabbi si haafan utubaa sibiilaa ta'e hin cabin hin dabin amman doosin. شكرا ريوتا سنتلتا سوالي امباتي الحمد لله دوتي سن اللي ربي جزاها كفو لوفي جواري
kiyyaa jaalattu lubbuun tanteeteeti sila si dura duunaa jenna kanama dura duu rabbitu beeka lubbuu tantee nuu kenni nurraan deeminis hin jenne hin deemu natti hin dubbatinaa jette hin dubbannu jallisne rabbi si haa eegu amma lubbuun tee hin bayini teenna si dura haa baatu lubbuun teenna si dura haa baatu ati qeerroof dhaabatta jaarsaaf dhaabatta jaartiif dhaabatta rabbi si haa eegu sidhanna Gungumsa roobsuuf shira nu diigu machaaftuu lamaa kan biyya eegu Gungumsa roobsuuf shira gandaani booraan bareedduu eegi gadaani Gungumsa roobsuuf shira wal keessaa ituu karrayyuu harkan kenniinka Gungumsa roobsuuf shira mantaani xiqqoo komandoo harkan kenniini Gungumsa roobsuuf ganda gandaani horkobbaa baabbilee harkan kenniini Gungumsa roobsuuf shira wal keessa matakkal saba kooban sagaleessa Gungumsa roobsuuf shira nu diigu raayyaa fasaboon barbiyya eegu Gungumsa roobsuuf shira gandaani walloon waloodhaan injifannooni Ibaa addeessaan koreen hin baafamu hortee goosi waa malakki raafamu hortee goosi waa malakki raafamu hortee goosi waa malakki raafamu